Wayana inatti. Anke uumaan tumee kana ciqqamee maal tumee on gurbaa kanaan qadalaan anke naasiitii dhalaan dhiiranne sarara naqee isa agarsiisome mee maalumaan qabaa dhiirtee sarara babbareeddu tujjaara meeqattuu asiitii naqaniiti akka inni dhalaa jaallaaluu dhiisi akka inni hayaata addunyaa irraa meeqa ramadisanii ana yoon asiitii itti naqeeyo addunyaa irraa galcheeyo. Gocha inni irratti hojjetu kana waan inni irratti hojjetu kana kana caalaa yoon godheyo hinaaffaa xiqqootiif kan hin tumne hinaaffaa xiqqootiif dhalaa takka irra naanneessuuf yookaan dhalaa irra naanneessuuf asiidiitti neexee balbalchisus numa jetti anan qayoomiin obsaa oola. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota kiyya. Wallaahi ruhaan hin jeesanii maruus hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf duniyaa maaltu si boochisaa maaliif gochaa jechuun keessan isin oolama wanni boo daawwattoota kiyya akka nama takkaatti meeshaa tana wajjin bitanne meeshaa tanaas wajjin bitanne meeshaa inni deemee dhalaan itti fuudha jee dhalaadhaaf bite sanis maallaqa sanis walumaan dalaganne ati mana ta'isaa hin daleeddu maallaqa kiyyaan hin bitee maal jeeti waa hedduu haasa'u jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya meeshaa tanaas wanni inni kophaa dalagatee bitee hin jiru. Anis amata kudhan guutuu warra keenya irraa hin jijjiire jeetiin biyyaa bee yookaan isa irraa hin jijjiire yookaan Oromeetiin akkana cinqamee yaa'ii godhee maal ta'e waa hedduu taa'ee biyya irraa hin baane alaa kullee haal akkaan itti bees anumaa beeka waan na baases anumaa beeka. Sanumaafuu har'a inni maallaqaan inni khalaas biyya namaa tana gee biyya namaa tanaas amatan kanaan ture bu'aan agarree biyyattii eggaleetiin ichiin inshaallah yeroo biyya tanarra wayyaa taatus ilmaan kiyya biyya galfadhee deema jeen taa'u jira. Maallaqaan akka zeewaa xiqqishoo qoqqushaashadhee maallaqa ilmaaniin galcha jee ittiin taa'u fuudhee deemee ittiin fuudha jee dhalaa akka xiyyaatiif meeshaa itti bitee dhufe. Meeshaa itti bitee dhufe akkumaan isiniin jee tiifii haariyaa fi siree haariyaa meeshaa manaa guutuu aadee meeshaa dhalaa akka xiyyaatiif haaree guutuutti bitee meeshaa sanarra maallaqa kiyyaa bitee jee gurgurannaan maaliif gurgurataa jee na tume jechuudha. Yaabu uleen isumaan tooma duniyaan tunarreedhaa jechuun keessan isin oolamu. Duniyaan tunarreedhaa numa tumamteenii isin deemtu mucoon tun hirrina takka hin qabdu maalii warreen jettanii karaa bilbilaatiin naa dawwaltanii kaanis naa bilbilee kaanis na gaafatu san kan qabdu jechuudha. Intalati hirrina tokko hin qabdu wannummaan gurbaa kana jala teessee tumamtuus maalii jettanii warreen na gaafatanii isin jirtan jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ani wanni kana namataa kana isi jala na qaqqabee na teessisee na tumsee na ulee na fudhachiisee tumamee maal jee ani nama ilmoo daa'ima harkaa qabu nama ilmoo daa'ima baatii jaha harkaa qabu ilmoo baatii jaha tana isiin diliin qabdu dilii yoon qabaadde ilmoo tana darbee dhiisee deemee diliin anamiiti malee ilmoon waan takka waan taateen qabdu jechuudha. Zambiin qabdu na lola naaf inni ol lolleef miidhaa naaf inni ol miineef har'a ilmoo tana yoon darbee deeme gocha kana caalaan narra ga'e malee wanni nan argadhu takka hin jiru jechuudha. Saniifin ilmaan kanaa jee mataa qabadhee akkanatti taa'u jira. Inni immoo fuudha dhoorkinaan akkami fuutaa akkamitti mana kiyyatti dhalaa fiddaa akkamitti dhalaa narra fuutaa jee meeshaa inni dhalaa bite san akkuma beektanii meeshaa anaa gurgure meeshaa inni dhalaa bite sanii daawwattoota kabajamtoota kiyya anaa gurgure maaliif gurgurtee daawwattoota kiyya maallaqa kana ilmaaniin biyya galche jeetiniin walitti qabadde har'a inni deemee dhalaa akka xiyyaatiif gisee meeshaa itti bitee maallaqa kiyya boo'insaan amma boo'u kana caalaa dhalaan akka xiyyaa meeshaarra teesse ani hoggaa san lubbuun na keessa jirti moo na keessaa boo'itti moo mee isinis warreen dubartii taatan mee ichi fikiraati gaduma laala waan gurbaan kunarra dalagu jiru gocha gurbaa kana hordoftoota kabajamtoota kiyya yoon addunyaa tanarraa isa galchee mee yoon isa haa godhe mee harcaphee naayatu mee asiitii dhalaan dhiiranneetu san itti naqee mee takka girgirii yoon kaayu miidiyaa kana mee intala Oromoo takkaa tokkana hinaafee akkas godhee naan jedhanii
Michiyyoo takka ta'e Oromootu Yemen keessatti hinaafee jira. Hanqoomiin obsaa oolaa obsi hanqa qabaa obsee fitadhe. Feetan diraama dalagu jirtanii feetan diraama jirtanii jawaan feetan jaabbaan beekan. Laakiin anaaf beeku waan itti jiru. Waan itti jiru anaaf isa hojii jiru beeka. Ani immoo gocha kana hunda wanni na fudhachiisee ulee na fudhachiisee arraba na fudhachiisee akka harreetti isaaf tumamu ilmoodha. Ilmoo daa'ima dhiisee darbeen deemu. Arrallee barullee ilmaan kiyya irratti hin du'a. Irratti hin du'a ilmoo xiqqishoo daa'imaan qabaan beeytanii ilmoo tana dhiisee yoon dhiisee deemes boru ganama dhalaa fida. Boru ganama dhalaa fida ilmoo tana dhiisee deemaan. Gaafaan laakiin tana keessaa baheen gaafaan jiruun amma keessa jiru tana keessaa baheen akka seenaa kitaaba tokko guutuu barreeffadhee dubbadha. Akkasumatti warreen akka kiyyaa fakkaattu yoo kan jiraattan taate viidiyoo tana koppiliink sheer walii godhaa. Micoontu maaltu boochisaa maaliif boochii jechuun keessan oolamu wanna boochisaa yookaan rakkadhee rakkoo sanii jee boochiin jiru. Ani wahumaa ani akka nama takkaatti hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dhiisee yoon deemee hoo inni itti gizee yoo waliin dhiisee deemee hoo sa'aatii fiifuu ilmoodha nagee boo'amaa ol taamiti nagee yaa'ii godhamaa ol taami nagee dubbii godhaa ol taami nagee mataa maaf dhukkubstaami yoon deemee hoo inni itti garummaan kiyya kun akkamiin na deemuu diti garaan kiyya kun kanamaatiin adda. Jaalaltiin ani ilmoo qabu ta dhalaa akka tiyyaatiin adda. Ta ilmaan sagal biyyan na hixee dhuftin jirtu. Ta ilmaan meeqa sirra jaarsa irratti na hixee suutii deemtin jirtu. Ta ilmaan meeqa dhiistee as keessatti eerutu hin jirtu. Kana keessa ani yoo dhalaa sanirraan adda. Dura gaafiin ifumaa fi gaafii if gaafadhaa uummataa kiyyatti. Gaafiin isinitti taate tuni miciyyoon tun maaliif tumamti? Yookaan hirrina tokkoon qabdu yookaan isaa gadi hin jirtu warreen jettanii yaada isin akka mitansa yoon fakkannee daawwattoota kabajamtoota kiyya yoon fakkannee maaliif gurgurtaa irra tuma irra meeshaa deemaa gurgurtaa akkana fidii sin dhiisu yoon gurguree maallaqa kana waliin dalagannee finnee maallaqa kana waliin dalagannee finnee barra maallaqni har'a inni kophaa fidee maaliif meeshaa deemaa gurgurtaa jee kadannatume arreentaane ganama hosiisaatuma meekkanatti uleedhaan isaatuma maalu yoon ilmaan kun sagaleen na keessatti yoon dhiisee deemee mee ilmaanii kiyya jeetumaan ilmaan kiyya jeetumaan asiituma maalaa ilmaan jeetumaan asiituma maalaa an mataa kiyyaaf ilmoodha ilmootii jeetumaan asiituma maalaa hanqa inni dhalaa taanii bitaan irra fidu. Gurbaa kanatu mee akka hunda godhee dadhabeeti waan isaaf ilmaan kan wal dhiisee deemee mee rabbiin guyyoon ilmoo xiqqoo tana dhiisee deeme naan gaafata hordoftoota kabajamtoota keenya akka isin isinatti naarre akka isin isinatti mufanne dhiifama hojii hundi keessanuu viidiyoo tana hiriyoota keessaniif koppiliink sheer godhaa. An gurbaa kana takka waa isa godhu takka waa inni waan godhuudha akka ittiin ichi ergu jira. Gurbaan kun takka harka kiyya galu takka harka isaa galuudha akka ittiin ichi ergu jira. Anis isarraa gadi hin taa'u inni isinarraa hin taa'u ganamaa galgala natuma anis harree miti harreen takka harreen uleen dadhabdee jechuudha. Ani ilma namaati keessaafuu dubartiidha ulee hanqa fedhallee jabduu ta'u jabaan rabbii jabeenyaan ulee dhiiraa hamman dhadhuuf hin qabu. Ani gaaba dagaa mormiyaantii juu malee wallaa hordoftoota kabajamtoota keenya duraanillee ni beeytanii manaan jira hin dalagu amma dalagaa seeneet hin dalagu jira jechuudha. Dalagaa seeneet dalagu jira guyyaa mana arabaa dalagaa olee halkan giseen isaa hojii uleedhaan fi yaa'iidhaan dhaabbadhe mataan kunis na dhukkubee yaa'is dadhabee dubbis dadhabee dhugaa dubbachuudhaaf khalaas yoon dhiisee deemee maaltu gaaja maaltu narraa irrata asii booyaa oolurra yoon dhiisee deemee maaltu narraa irrata. Abdiin qabam kanaas gahee jira daawwattoota kabajamtoota kiyya. Abdiin qabam takka ganaa kanaa natumee kaan naftee dhalaa giseen dhalaa firaa dhorga isa firaa dhorkuu hin danda'u. Giseen dhalaa isi gara aarii akkamitti ariite jeennatum. Mee gurbaan kun
meeshaa maa gurgurtaa jee kanannatu mujjirama dirreef meeshaa maa gurgurtaa meeshaa tana yaa daawwattoota kabajamtoota qiyyaa meeshaa inni irra maa gurgurta maallaqni inni meeshaa tanaan bite ilmaaniin galchishee maallaqaan walitti qabe deemee dhala akka xiyyaati meeshaa ittiin bite mee namni akka qiyya kana ta'u jirtan eenyu jirame mee namni isin jaarsa qiyyattanii maallaqa walitti qabattanii isin jalaa dhala akka teessaniitiif meeshaa itti bitee dhala akka teessaniitiif maallaqa keessan ala facaasame warri akka qiyyaa hoyyoo jiraattan ni jirraa jaame mee namni jaarsa akka qiyyaa falfalaa kana qabdan mee eenyu jaarsa akka qiyyaa kana falfalaa kana qabdan ni warri jaarsa falfalaa akka qiyyaa kana qabdan ni qabnaanaan jaamee qomantii jalnaa barreessa yaa Oromoo ummataana nyaatee jira ummataana uwwise mee hanqa'uumiin isaa hojii yaa godhaa namni ilmi namaa yaa'ii ni dadhabaati an dadhabadheetiin jira dhugaa dubbachuudhaaf yaa'ii dadhabadheetiin jiraan kalaas yaa'ii isaa hojii dadhabadheetiin jira haa sinumaa fuudhee kalaas sammummaan tuna furana fudhattee hiina ittiin ma lubbuun diyya kalaas duniyaa obsan qabduu isa malee dhiirtee addunyaarraa hin dhabamtee kalaas gurbaan kun haa fuudhuu dhiisii waan fedhe haa guurratu dhiisii naan jetti lubbuun diyya tun bas gisee waan sangee if hin danda'u akkamiin if godha akkamittiin if dadhabe akkamittiin qalbii tiyya hidhachuu dadhabe akkamittiin lubbuu tiyya if qabuu dadhabe akkamittiin sammuu tiyya tanaa fi akkamittiin if ammaruu dadhabe namni if ammaruu hin dandeenye namaa miti akkamittiin if ammaruu dadhabe Oromooti sanumaafuu duniyaa way duniyaa